Jirra jettuu hordoftoota chaanaalii keenyaa. Barnoonni keenya kan guyyaa irraan tanaa wanti irratti xiyyeeffatu akkamitti mobaayila keenya fayyadamnee akkaawuntii garaagaraa akkaawuntii lamaa ol banachuu dandeenya. Mobaayiluma keenyaan seetingii keessannee akkamitti akkaawuntii takkaa'u imeelii lama yookaan lamaa ol banachuu dandeenya kan jiru waliin ilaallaa jechuudha. Karaa salphaa ta'e nu hordofaa isiniin jenna hordoftoota keenyaa. Asirratti gara gubbaa kanarraa diraag yeroo gaggoonu seetingii kajoo kana keessa seena. Seetingii erga seenne booda Google kajoo kana bira dhufnaa jechuudha. Google bakka kajoo kana maal goona kiliik goona Google irratti. Google kajoo kana irratti erga kiliik goone booda Google gara jalatti fakkeenyaaf Muyassir kajoo kun imeelii tokko akkaawuntii tokko tas jira. Isa kana gara fuulduratti qasti ergamu kana yeroo bannu isa kana kiliik yeroo goonu akkaawuntii baay'ee jira. Fakkeenyaaf as keessatti 1 2 3 4 5 6 akkaawuntii 6 jira jechuudha. Isa kana wajjin 7 akkaawuntii kanaan malee ka dabalataa ka biraa akkamitti akka kiliik goonu fakkeenyaaf lama yookaan lamaa ol akkaawuntii mobaayila keenya irratti karaa salphaa ta'een akkamitti akka kiliik goonu waliin ilaallaa jechuudha. Isa kana erga seenne booda maal goona gara jalatti kan argamu add another account. Add another account bakka jiru kanarratti kiliik goona. Asirra kiliik goona. Use pattern yaa. Pattern fayyadamna. Pattern kan jalqabatti hin seennu waan ta'eef. Okay. Mobaayilli keenya asirratti konnekshinii qabaachuun dirqama jechuudha. Akka hin daganne daataa keenya banuu qabna jechuudha jalqabarratti. Okay. Create account kajoo kana myself. Okay. Abdii first name ja Abdii yenna. Okay. Biara rota ja. Month. May next yennaani gara jalatti jechuudha. Inni itti aanu imeelii keenya fakkeenyaaf asirratti kiliik goona. Maal goona Abdii imeelii yeroo hundaa qubeen jalqabaa qubee xiqqaadha waan ta'eef Abdii 2014 imeelii fakkeenyaaf asirratti argama waan ta'eef kan taa'e jechanii gaa jechuudha asirratti. Okay, username taking ja nama fudhatame waan ta'eef asirratti Abdii Adam jennee dabalata. Fakkeenyaaf Abdii Adam @gmail.com. Okay. Password isaa okay, password galchine kana booda maal jennaan next jennaan. Okay, lakkoofsa mobaayilaa keenya nu gaafata lakkoofsa keenya. Okay, asirratti dhufnee maal goona I agree kajoo kanarratti kiliik goona jechuudha dhumarratti. Okay. Imeeliin keenya kireettee jira. Okay, banaa jira. Google imeelii keenya kireettee ilaaluu yoo barbaanne Abdii Adam 214 @gmail.com kajoo imeelii keenya kan nuti amma kiliik goone jechuudha. Karaa kanaan karaa salphaa ta'een mobaayila keenya fayyadamuudhaan imeelii baay'ee imeelii lamaa olis akkasumas imeelii baay'ee ta'e mobaayila keenya karaa salphaa ta'een kiliik godhuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota keenya chaanaaliin keenya waa'ee barnoota kompiitararraa waa hedduu isin barsiisa waan ta'eef
chaanaalii keenya hordofaa irraa baradhaa, saabskiraayib godhaa, sheer godhaa isin jenna. Galatooma.